Ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga jiraattan bulle bultanii keenyatti fufaa guyyaa kaleessa akkuma isiniin jenne magaalaa Finfinneetti turre jechuudha. Ganda Tufaa Munaa turre amma immoo ganda Tufaa Munaati jechuudha. Karaa Mannaara Qaallettiidhaa baanee nin dagadheeyyuu viidiyoo isinii mara turreeyyuu Mannaara dagadheetiin ba'e yaadni kiyya magaalaa Adaamaa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf imala keenya karaa magaalaa Adaamaatti qabnee jirra. Namoonni balaliin xayyaara wajjin taasisanii nama 78 akkana fakkaate isaan keessaa nama 2 fudhadheetiin ana wajjin jechuudha karaa magaalaa Adaamaatti imalaa jirra. Bultii guyyaa 2 booda jechuudha. Kanaaf jechuudha asitti na biratti argitan isa kanatu nu imalchiisaa jira jechuudha mucaa biyya kooti. Kanaaf asumaan wal bara innis akka nagaan achi nu geessisu abdiin qabna. Hiriyoonni kiyyas karaa duubaa jiranii akka carraa ta'e anis maaksii kiyya gara gadi geessifadhee waan kana dura biyya sanitti diradheeyyuu hin beeku. Akkasika warreen maatii Kush 5 show istiidiyoo jalatti argamtan hundi keessaniyyuu viidiyoo babbareedaa qabadhee isinii dhufa. Guyyaa boruuma waan isin ajaa'ibsiisu jechuudha. Aartistii isin baay'ee isin jaalattan aartistii keessan kabajamaa fi jaalatamaa Zawduu Silaashii singilii laqqaqaa jedhu boru magaalaa Adaamaatti beellama wajjin qabannee jirra. Intervii baay'ee bareeda isaa irraa isinii waraabaa jechuudha. Achi booda abbaa barbaadan nagaafattanii aartistii keessan yoo isin nagaafattan qabee isinii fiduu danda'a isinii dhiyeessa. Turtiin kiyyaa torbee takkaaf magaalaa Adaamaa ta'a. Achi booda gara magaalaa Finfinneetti isiniin deebi'a. Akkasiin jedha baga nagaa taatan baga nagaa taanee jenna kun duuba kana jiran hiriyoonni kiyyaa hundi isaaniitu iyyuu kanaaf akkuma argitan kana hundi duuba kana jiranii magaalaan Adaamaa maal akka taate isin agarsiisa. Hundaafuu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha turtii gaarii. Akkuma agartan jechuudha magaalaan Finfinnee karaa baadiyyaatti kana fakkaatti jechuudha. Bosonaan uwwifamtee jirti. Hedduu miidhagaa miti mee bosona warreen bosona hin argin akka kiyyaatti daawwaa turtan. Daawwadha imalli kun imala guyyaa har'aa kana imala gaarii akka ta'u abdiin qabna. Hedduu namatti tolti jechuudha magaalaan Finfinnee kana fakkaatti. Akkuma argaa jirtan jechuudha karaan Qaallitti irraa karaa Adaamaatti ba'aa jiru reef tolfamaa jira. Anaafis haaraa ta'ee jechuudha. Magaalaan duraan beeku hundisiitu naaf haaromteetiin akkanumatti imalaa jirra. Laala yeroo biraa isinis warri biyya biraa jirtan guyyaa dhuftan akka isinitti zooruun ni beeka. Maaliifuu jijjiirama hedduutu jira waan ta'eef. Jijjiirama hedduutu jira akkanumatti daawwadhaa isiniin jedha. Ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya ani kan jiru jechuudha Ameerikaa miti. Asuma magaalaa Finfinnee irraa karaa Adaamaatti deemaa jira. Karaa sirriitti akka bareedu laala. Sirriitti bareeda. Biyyattiin teenya akka isin itti bareedu laala. Waaw. Hedduu namatti tola. Anuyyuu biyyaan baan ture malee karaa kanaatu argee iyyuu hin beeku. Sirriitti bareeda karaa keessan laala. Warri dachee Oromiyaan isin yaaddanii turtan jechuudha akkasiin jirtu asumaan daawwachuu dandeessanii. Okay. Imalli keenya kana fakkaataa jechuudha. Hedduu bareeda. Yooroppi jedhee karaa magaalaa Adaamaatti dhiyaataa jira. Laala akkasiin itti bareedu jechuudha. Dachee Oromiyaa akkasiin itti bareedu. Biyya kanatti jechuudha nyaata yoo nyaachuyyuu baattanii qilleensi biyya kanaatu iyyuu nama hin beelessu. Waan fincaan isinitti guddisu malee jechuudha. Warri dhibee kalee qabdan biyya kana dhuftaniitiin baatii 2 keessatti ni fayyitan jedhee abdiin qaba. Maaliif yoo jettan daqiiqaadhaan waan fincooftaniif. Adada fincooftanii immoo kalee keessan keessa yoo dhagaan jiraate fuudhee baasa. Akkana bareeda kunoo. Waaw. Sirriitti bareeda. Osoo naannoo kana maqaa isaa beekee isiniif hima tureyyuu maqaa isaa beekuu hin dandeenye. Maal jettee? Dukam. Okay. Akka jiru laala dacheen kun dachee Dukam jedhama. Akka inni itti bareedu. Hiriyoonni kiyya waliin wajjin ni galla jettaniitiin waadaan of galtanii booda immoo mootummaan gara waraana nama ergaa jettanii sodaattanii haftan mootummaan wayyituu gara waraana nama ergu nagaan nu keessummeessan nagaadhaan gara dhufne jechuudha. Daawwachuu dandeessan dachee akkasiin itti bareedu magariisa. Waaw hedduu bareeddi jechuudha. Hedduu miidhagdi.
naannoo duukaa akkana jira. Dachee waan faca'e fakkaata wanta faallee qaba. Midhaan faca'ee jira na fakkaate. Akkana bareeda. Acha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma magaalaa Finfinneetti irraa imallee gara magaalaa Adaamaa geenye jirra. Akkuma agartan jechuudha odaa abbaa gadaa jala argama jechuudha. Kanaaf magaalaa Adaamaa keessa waan jiru hundaayyuu isin daawwachiisa. Daawwattoota kiyya imala guyyaa dheengaddaati irraa jechuudha. Hafeen as geenye jira jechuudha magaalaa Adaamaan jira. Inshallah waan jiru hundaayyuu wal bira jirra waan ta'eef. Wajjin jiraadhaan firra kiyya maaliif hafuura darbaan jiraataa kana jechuudha qilleensa bareedaa akkanaa kana waggaa dheeraa arkeen turre waan ta'eef kanaaf hanga xumura qophii kiyyaatti na wajjin turaan affeeraa kiyya magaalaan Adaamaa maal akka fakkaattu sin agarsiisa na wajjin turaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi kabajamoota keenyaa jechuudha hiriyyaan kiyyas na biratti argama jechuudha isa kanaa wajjin guddanne hiriyyaa kiyya yeroo daa'imummaatti jechuudha biyyee wajjin harree wajjin guddanne. Amma namoonni karaa mana isaatti wajjin imalaa jirra. Bakki kun eessa akka jirru akka warra isinii mee jechuudha magaalaa Adaamaa jirra. Humna ibsaa jedhee. Humna ibsaa jedhee. Naannoo jedhanii ani dagadheen jira waggaa dheeraa waan ta'eef magaalaatti addaan baafachuu dadhabee bakka takka qofaan beeka. Mana haaraa nan duraan beekus diigamee jira mana haaraa haaraatu jira. Biyyattiin guddattee jechuudha. Kanaaf imala baajaajiitiin jechuudha. Baajaajii kana yeroo dheeraadha osoo yaabbatanii. Hedduu namatti tolaa jechuudha. Maal kana qofalee waa hedduu si garsiisuuf deema. Isin yeroo hundaayyuu viidiyoo keenya laayik share gochuudhaan jajjabeessa. Yaada qabdan immoo waan isiniif dhiyeessuu qabu yookiin waan isiniif viidiyoo isinii maruu qabu kana jalaatitti jechuudha koomentii nuuf barreessa. Ani immoo yeroo bakka mujii ajajjamaa keessanii jechuudha waan isin godhinaa jettan ni godhaa jechuudha. Kanaaf warri magaalaa Adaamaa keessa jaalallee yookiin immoo abbaa manas ta'ee haadha manas ta'ee jalatti barreeffadhaati. Akkana keessummeessillee gochuun ni dandeessanii. Kanaaf hedduu natti tolee jira jechuudha. Qilleensi magaalaa Adaamaa hedduu namatti tola. Amma seenee kan gana natti tolee jechuudha. Booda immoo akka inni natti tolu abdiin qaba. Kanaaf baay'isee natti tolee jira. Hayyoo dura magaalaa Finfinnee tura jedhee yaadeyyuu maaliif yoo jettan maammee argachuun fedhe jechuudha. Pireezidaantii maammee argachuun fedheyyuu inni jimaa gurguraa naan jedhanii naannoo kamitti akka gurguruuf ta'ee akkasitti firaankii godhee yaadee naaf hin taane. Kanaaf turtii yeroo muraasa booda magaalaa Finfinneetti deebi'uun kiyyan oolu. Kanaaf kana fakkaata turtiin baajaajii gurgurrallee kana fakkaata. Amma karaa boolee imalaa jirra jechuudha Adaamaa keessa achi geennee ilaalla. Kanaaf hordofaa laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa. Jalatti illee koomentii nuuf barreessaa jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isin jaalanna isin qabanya isin hundooyyuu walaanuu dura fidee karaa miidiyaatiin ta'e karaa keessatti godhachuu dandeenya. Barattoota nuti jiraadhaa isin jaalanna isin jiraanne ta'e dhaamsa kanatti ni dabarsa. Ayyee hiriyyaan tokkummaa jaaladha tokkummaa rabbiin baay'isa. Ayyee akkana jira hiriyyaan keessa jechuudha akka wajjin guddannee biyya wajjin haadha turre har'a immoo turtii waggaa jaamumaan booda wal garree jirra. Kanaaf hedduu gammadee jirra mee waan jiru hundaayyuu manas geennee akkamitti manni akkam akka ta'e ni ilaalla. Hin beekamu yookiin har'a barcaa baatu jira waan fakkaate booda barcaa gochuun kiyyan oolu yaa'u. Kana dura waa'ee barcaa isin barsiiseen turreyyuu har'a erga Adaamaa dhufne kaa barcaa ni nafi jedheetti yaada. Kanaaf turtiin keessan immoo wajjin haa ta'u erga mana keessa viidiyoo isin mara dadhabbii boodas maal akka ta'e isin garsiisaa isin jecha turtii gaarii.